Yoyya ashama harka fuune jira jirtu obboleeyyan baga jiraattan. Ani haannichoodha. Kaleessa viidiyoo tokko isinii dalageen ture viidiyoo isinii dalage sanarratti lakkoofsa lama naa barreessaa namoonni jireenya dhuunfaa keessanii murteessuu barbaanna. Mee akkamitti yaada jedhu walitti deebineeti jirra. Viidiyoon kun akkuma isin bira gaheen sheer waliif godhaan isiniin jedha. Jireenyi bu'aa bayii hedduu qabdi. Jireenya bu'aa bayii hedduu qabdu tana akkamitti mo'achuu dandeenya yaada jedhu walitti deebineeti jirra. Viidiyoo kanaan gadhumaa dhaggeeffadha. Bismillah. Tokkoffaarratti ilmi namaa addunyaa tanarra gaafa dhufu bilisaa dhufe. Bilisa ilmi namaa hin beektaniimi. Sammuu kenna ofii kennaa hiinee, mira kenna ofii kennaa hiinee, ofii kennaa namaa gadi of goonee wantoota tokko wanta sila namarraa namni nuun kennine namarraa eeggachaa mira kenna awwaallee gaddaan addunyaa tanarratti jiraachaa jirra jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaada? Tokkoffaarratti addunyaa tanarratti yeroo takka akka jiraattan sammuu keessan amansiisa. Yeroo takkitti jiraattan san immoo wanta keessan isin gammachiisuun dabarsuu dandahuudha qabdanii jechuudha. Jireenya keessatti namni murtee hin qabne, namni murteeffachuu hin dandeenye yeroo kamillee namaa gadi namni sun kana amani fudhadhu. Garaan qurxii hin qabne xalaata abbaati jetti Oromoon gaafa mammaakattu. Jireenya jaalalaa keessatti nama tokko, nama jaalatu tokko, nama abdatu tokko, nama na barbaachisa jettee yaaddu tokko, namni suni mira siif hin qabu, kabaja siif hin qabu, ilaalchinni siif qabu gadi aanadha. Akka gadaantummaan sitti dhagahamu, akka mirri kabajaa sitti hin dhagahamne si godhaa jira taanaan ati yeroo kamillee kan yaadu qabdu nama sana biraa yoo deeme hin miidhamaa, hin cabaa, yoo asii deeme nama akka isaa argatu hin danda'u, nama akka isii argatu hin danda'u jecha jedhu sammuu kee keessaa dhiittee baasuu dandahuudha qabda jechuudha. Allah የተሻለ ነገር ያመጣል. Rabbiin wanta sanaa olii isiniif fida malee wanta sanaa gadiiti miti. Gaafa nama wajji jiraattan, gaafa nama wajji deemtan nama sana hin miidhinaa, ittiin balleessinaa, ittiin dabinaa malee bakka silaa mirri keessan gammachuu itti dhabe, bakka aarsaatti kafalaa jiraattan, bakka yeroo dheeraadhaaf gaddaan malee gammachuu keessatti hin arganne jiraataa jirtan taanaan murteeffadha. Lakki jedha, lakki ani jireenyi kun naaf hin maltu, jireenya kana keessaa bahuu qaba, jireenyi kun kan anaaf tahuu miti, ana kanaa oltu naaf mala jettee ofii keetirratti murteessuu danda'a. Peen hin jira, yaas ni jira, dhibdeen ni jira, qalbiin nama caquun ni jira, miidhamuun ni jira, yeroo gabaabduu wayiitiif booyuun ni jirti, akkamitti hin jirre hin jira. Siigalee ilma namaati mira qabda siigalaami, garuu immoo mirri sun wanti yeroo san sitti dhagahamaa jiru sun wanta yeroo dheeraadhaaf si wajji turu osoo hin taane wanta yeroo wayiitiif si wajjin turu wanta of keessaa baastee irra aanuu dandeettu wayiiti jechuudha. Kanaafuu mira sitti dhagahamu san cabiinsa sana booda sitti dhufu san sodaattee bakka siin hin malle. Akkuma isin jedhe mira jaalalaa keessa ta'ee hiriyoota isin hin madaalle, hiriyoota isin hin malle, kan qaama keessaniin isinirratti qoostu, kan qaama keessaniin isinirra qoosu, kan ilaalcha garaagaraa isinii qabu, kan gadaantummaa isinii qabu osoo irratti argaa jirtanii nama akka jaraa argachuu hin danda'u, nama kana argachuu hin danda'u jettanii badii isaanii irra taraa osoo keessan gammachuu hin qabne isaanii wajjin bashannanuuf baatan taanaan ofii keessanii of miitan. Murteeffadhaa. Yeroodhaaf peeniin ni jira, yeroodhaaf cabiinsi ni jira, yeroodhaaf kufaatiin ni jira, yeroodhaaf mirri addaa wayii isinitti dhagahamuu danda'a, garuu keessaa bahuu ni dandeessanii jechuudha. Inni lammataa namni tokko gaafa guddinaaf deemu, guddina jechuun hojii isaatiin tahee qabeenya kiyya guddifachuu qaba, ol darbuu qaba jettee gaafa yaaddu tokkoffaarratti bakkeen ati amma jiraataa jirtu kun, hojiin ati amma keessa jirtu kun si madaala, itti gammadaa jirta moo akkanumatti waggoota 2, waggoota 3, waggaa 4, waggaa 5 aarsaa itti kafalaa jirta. Aarsaa itti kafalaa jirtamii eshi bakka kanaa yoo bahe waan akkanaa kanaan argadhu osoo jettu tarii qaama keetiin dhiibbaan sirra gahuu danda'a, fayyaa keetii dhabuu dandeetta. Hojii sana ofii itti gammachuu hin qabdu, ofii itti gammaddee damoosa bakka sanii argattu sana waan tokko jijjiiruu hin dandeettu. Walaakin bakka waan dalaguu qabduuf yoo asii deeme
hojii biroo hin argadhu bakka biroo hin argadhu jettee sodaa sana booda sitti dhufuuf sana booda wanna sitti dhufu sodaattee murteeffachuu dadhabdee waggoota dheeraa keessatti dabarsaa jirta yoo ta'e dhugumatti ati ammallee nama sodaataadha nama ofitti namanne nama of taatee jiraachuu hin dandeenye garuu lakkii ani waan kana olitti na mala ani bilisa ani yoo bakka kana deeme yeroodhaaf miidhamuu danda'a yeroodhaaf rakkatuu danda'a rakkinni dhufu kana mootu rabbiin gargaarsifadhee waan kana keessaa ni baha shuftii ni baha keessaa ni baha yeroodhaaf garuu ni kufa jettee sammuu kan kee amansiistee bakka sanii isteeppii takka gaafa fuulduratti achi deemte dhugumatti ati nama murteetii nama murteeffatee jireenya kan kee of duratti illee oofuu danda'uudha jechuudha yoo kana gochuu hin dandeenye ati nama murteerraa fagoo jiruudha jechuudha laala akkanatti yaada ilma namaa kanarratti addunyaa guutuu kana keessatti jechuudha wanti paawarii guddaa qabu fayyaadha ati fayyaa qabda taanaan qabeenya sin qabda jaalatamuu dandeetta jaalachuu dandeetta wanta barbaadde argachuu dandeetta ati fayyaa hin qabdu taanaan garuu jalqaba irratti haadha abbaa keetu siifata obboleeyyan keetu siifata fira keetu siifata ahlii keetu siifata jechuudha kanaaf ati rabbiin fayyaa siif kenne bakka silaa barbaadu luka keetiin baatee galaa osoo jirtu dalagattee osoo galtu mira kee osoo ajajaa jirtu sigalee rabbiin amma arrasta taanaan ofii ofitti dabde waan ta'eef wanta namallee tarabbillee hin qabdu jechuudha kanaaf wanta hojjetaa jirtan keessatti wanta godhaa jirtan keessatti bakkee nama dhaabataa jiru kun anaaf peenii qabamu gammachuu qabu anaaf wanni kun na gammachiisee keessa jiraataa jiramoo lakkii keessatti gammadaa hin jiru waan kana keessaa bahuu qaba garuu wanta keessaa yoo bahee keessatti rakka jettee sodaa waan sana booda sitti dhufurraa kan ka'e mira kee gadi qabdee waggoota dheeraa ofitti lakkoofsisaa jirta taana sansituyyuu ofirratti murteessee waan ta'eef waan kana keessaa bahuu qabdan jireenya mataa keessanii jireenya dhuunfaa keessanii jireenya murteessuu kanarratti ofirratti murteessuun dirqama keessanii jechuudha dirqama bakka jaalattaniillee jibbitaniillee keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan biyya namaa keessa jirtan akkuma waliigalaatitti jechuudha abbaa keessanirraa haadha keessanirraa obboleeyyan keessanirraa ahlii keessanirraa fagaattanii biyyaa baatanii waggoota dheeraa mana maadaamii keessa bakka garaagaraa keessatti yeroo keessan gubdanii har'aan tana garuu namni mira isaanii isinirratti dhiqataa jiratan dhugumatti ofii keessanii ofirratti dalagan malee ilma namaatii miti jechuudha maaliif dhuguma isin nama dandeettii cimaa qabu nama amaloota namoota hedduu tajaajilaa jirudha isin gale araba kana keessatti mana namaa kana keessa oguu deemtan nama amala hedduu qabu akkana hammattanii jiraachaa jirtan har'a garuu jireenya keessan akkamitti akka fuulduratti achi tarkaanfattan murteessattanii gara fuulduraatti achi oofattan wallaaluun kun dogongora guddaa sammuu keessan irratti dalaguu qabdan maaliif namni waan murteeffanne namni waan tokko gadi qabee jireenya ofiitti irratti sodaa keessaa bahee wanta kamiyyuu wanti keessi kiyyatti nan gammanne an jireenya tana yeroo takka jiraadha yeroo laman jiraadhu isin galaan yeroo takkitti jiraadhu tana garuu bakka naan malu bakka na fakkaatu bakka kabaja naaf qabdu bakka argitee yoo dubartii taate mira dubartummaa kiyyaa keessatti naa kabajamu bakka itti milkaa'u dhaabbachuu qaba yoo jettee aarsaa kafaluu qabda akkasuma ilmi dhiiraa tokkollee jechuudha isin garee wanti aarsaa ittiin kafalle tokko akkanumatti wanti natsaa isinii dhuftu hin jirtu wanti hundiyyuu aarsaa kafaluu si barbaachisa milkaa'inni aarsaa kafaluu si barbaachisa mira jaalala keessatti mura bultii keessatti aarsaa itti kafaltee sana booda mootu waan gaarii wayiititti achi baata osoo aarsaa hin kafalin wanti gaariin ati argattu hin jiru kanaafuu jabaattee ofirratti dalaydee si galeemi murteeffachuun murtee kan kee of dhageeffattee wanta si barbaachisu mee maaltu na cinqaa jira maaltu natti dhagahamaa jira maaltu na gammachiisaa hin jirre jettee gaafa of dhageeffattee itti deemte bifuma salphaadhaan mira kee sana baastee waan sanaaf kennuu ni dandeessa jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya dursa of dhageeffadha sirritti sammuu keessan dhageeffadha digalee sana booda mootu wanta isin keessa jiru san baasa hin sodaatina baasa rakkoo sana booda isinitti dhufu hin sodaatina baasa of keessa isin galaan kanaaf jabaadhaan isin jedha viidiyoon kiyya har'a asumarratti dhaabbatti
inshaallah rabbiin